كانت يعني ijoollee illee fuudhee deemee hin arganne isas takka waan godhu wallaalee ijoollee illee oduma baabaa itti oduma wattu إلا قدام قدام لا توقفش إلا قدام حولهم هو بس يا مطلع ايش في كلمني اول فهم كلمني اول لا يا حبيبي لكن نفهم اول اطلع اول نفهم اطلع ما نطلع اول نفهم اطلع اول نفهم اطلع يعني نطلع كذا اطلع يطلع كذا يعني نطلع هكذا اطلع سريع اطلع ايش مشكلة اطلع لا محمد الردي رتاتي والله الردي رتاتي ممكن تديروا معك برافو ما شاء الله ما شاء الله تجري ارقطة قتيجة تمام هذه الريق هنا ارقطة تمام محمد لما تديروا معك برافو جابا هذا كان وانا ما قالوا أسكر أنت هذا الطادة دبي ولين كم نو بيبي إذا أتقول مقالة كيس ديمتي أنا كاتب ولين كم نابي أنا مو بودا ولين كم أنا بودا دبي ولين كم والله عادي يركون كم تمام حكا فيتا نسان بودا أيوة وان قد هذا ليدن سين وان قد هذا ليدن كسمي تما بينو سيني قد شان أنا بروما بانا أردن بركة سيمتي هكا ويتو بينو لو مسؤولي يلا خلاص ودو كانوا راديس أنو بربان أنو تمام أنو بربان تنا أودي أرجع تك بولك أبري سيت أما اللين دادتنا بولو ما كم إنت هذا أنا بدل سبب سوداني أنا كتير نونو يوم ما بيكنا في دموش وانا متي الدارتين هاي رازا واتك كمان دادتني كبر نوفارا يا كسبين الله كسبين نوفارا يا بابا أشكي كوت تلفون نورا أشي تلفون راتني سني كسبين نوفارا مو ما إنه إنه تهركات أقوتي أسي هولا هذا لقي أبوك حطوا قبل زيتا مال النسين حطوني أبو أفان سيجابسنا والله أنا ملي موت ما أتيا براكة زنون لكن هو براكة زنون لكن أفاك يقولي كمان دوتي كتاع في الدمي خلاص أن دبي تكلس وجهي نكب لأنه سويتين كمان دبي محكمة والفام لا محاكمة ميبو سيرا والفام محاكمة سي الدنيا تنا نقول شوية سفك كاتي والله وانا كسني تناجك أن واتك قبل اللي أركتي فرد سقوط اللي أركتي فرد تمام سي خيرو مر أسكر أنا ما جرى ديمو بابا نوم تنا برات نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في هردفتوتا غيا كم جرتو نجا فيادا بقى جراتن سلامتان تيا غارا في لقاك أمرتي إدو جرتن تبررا سناغي سنجا إيغا كم جرتن فيادا بقى ناجراتني إيغا ديبيني الراس مالين ديبتن جتشون كيسنين أولم waan addaatiin deebiin waan addaati tun dhiiroo maal immoo dubbiin teenya tayaman tun guyyumarraan guyyatti waan addaa garaa deemna maali lakkuma bubbulluun lakkuma teenyuun taan kutuus taanumaa nu jajjabaatte amma faa yaa Oromoo bakka jirtuu khayilafaa je nuu gobana rabbitti yaa araaramu rabbi rammataa godhuuf artistoonni keenya waa hedduun fudhamanii waan addaati artistoonnis durumaaf kanuma dursanii yaadiyoo artistoota keenya jajjaboo kanneen akka Ali Birraa Qamari Yusuf Ali Shabbo sirbi isaanillee dhaamsa qaba jechuudha waa hedduu nama barsiisa Adam Haruun hundi isaaniitu warri dur hedduu sirba keessatti waan nu barsiisanii yaa Oromootiyya dhiiroo akkamumaa teenyeta Oromootun dhumtisii jetteetuma dhumtiin isiniin jedhe of hin barru rabbi of nu haa barsiisu waan addaati. Yaman keessatti dhiyeenya kana waa'ee yaaddoo sabaatu magaalaa Shoror keessaa ture. Akkuma gartan hordoftootaa fi kabajamtoota fa'i.
akkuma waa'ee yaadduu sabaa akkuma gartan rakkoo ajaa'ibaatii waa meeqa keessa qaxxaamurree hidhaarraa bahee alhamdulillaahi mana isaa deebi'ee ilmaan isaatii hojii wal arge akkuma agartan san. Egaa ammas dubbuma akka yaaddoo tanuma san fakkaattuun qabadhee isinii dhufe. Na durallee agartanii jirtanii anis tiyyaas harkaa jeetiin isiniif dhufe. Meegaa waan magaalaa kana keessa deemu jiru waliinuu agarra. Akkuma agartan YouTube irratti arguun dhabdanii shabalee ooroodhaa Mahammadii fi Abubakrii itti bitee hiisise. Mootummaa itti bitee jechuudha. Mootummaa biyya kanaatiin hidhaa bakka jiran dhabde haati mana isaanii jechuudha. Egaa maalirraa kaate dubbiin tun? Mee akkaataa isaan itti hidhaman akkaataa isaan itti qabsiise isin daawwachiisee waan haati mana isaa jirtus isin daawwachiiseetiin isinit deebi'a. Obsaan naa wajjin hordofaa. Mee akkaataa isaan itti qabaman kana wanni Oromoon gootu nama suukanneessa. Biyya hunda keessatti waan ajaa'ibaati. Egaa akkuma isaan itti wal qabsiisan dhageeffanneetiin haasoo keessatti isiniif deebi'a. Waa hedduu wajjin haasoinaa dhageeffadhaa. Viidiyoo kana naa wajjin laalaa. Kunoo daawwadhaa akkuma agartan kana. Ijoollee fuudhee deemee arganne isas takka waan godhu wallaalee ijoollee oduma baabaa itti oduma otuwattu ijoollee illee oduun argii akkamatti deeme namicha araba tokko akkasitti ittimee bakka isaa inni dhahiime namicha san garuu bakka ifaan hin jirre dukkana wayii keessa jiranii namallee agarsiisuu hin danda'amu gabboollee hin eeyyamuuf waan jedhani kana hunda Aguanta. اطلع كذا اطلع سريع اطلع ايش مشكلة اطلع محمد انا ريغتاتي والله ريغتاتي ممكن تديروا معك برافو ما شاء الله تسمع قتيجي انا ريغني قتة تمام محمد انا تديروا معك برافو يبا اداك انا وانا ما بقول Askaran tadat pada. Tapi wali dekam no gitu. Tidak ada yang negara ke sedih. Kalau wali kena juga terlalu mau dah wali dekam. Kalau boleh wali dekam na boleh. Iya, kira kongko. Tamam. Kakak tadi sen bodoh. Ayo. Wang kuda dah lagi sen. Wang kuda dah lagi. Kesini tahu apa ini? Sennya kata cakap. Kalau baru mau banar kan. Barat kesimiti. Aku itu belum masih lagi. Oh ya Allah kalas. Udah kenu lagi. Anu berban ya nu. Tamam. Anu berban. Tahu dia kata tengkap bulat kabri sih. Aman lain dah ada tina. Bolu makam. وما بيكنا في الدموش الكونا مت الدارتين هذا هذا واتك كمان ده تاني كابتن مباراه يا كسر الله كسر مباراه يا بابا اجي بدل اقول له اجي تليفونات تنسيني
إنه هرمو ما إنه إنه تياركات قوتي أسي هورا هذا زمتان تلقي فوق هاتو قبل زيتا ما لي نسين هاتوني أبو أفان ستبشر والله أنا ملي مو قاديان براكز لكن ما براكز لكن أفانك ولي كمان بيجي كتا في الدمي خلاص أن دبي تكلش وجهي نكبو إنه سويت كمان دبي محكمة والفهم لا محاكمة نبا سيرا والفهم أنا ما زين يا أخي أنا نقول شوية سفر كاتي والله وانا كسني تناجيك أن واتك قبل اللي أركضت فرد سقوط اللي أركضت فرد تمام سي خيرو ما أذكر أنا ما جالدي بابا نوم تنبرت مقصد أتم وكمان بودا ويدا لك Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkitti waliin jirru kun hoggana. Biyya namaa keessatti akkana wal qabsiisee rabbi garaa kamtu nama danda'a. Hayi yoonii fi dhimmi isaa wal lolchiisu jiraate manguddoon Oromoon jirtu dhiyoo. Hayi manguddoo Oromoo bira dabarteetuma dubbiin mootummaa harka keessee akkanatti taan kuttus taanumaan nu deebi'a nuti. Dheengadda taan irraa buune arraas tanaat deebi'ee jechuu fayya. Takkasiiti namni biyya namaa tana keessatti silaa wal qusatee wayya. Ablee fi shugguxii waliif fudhatanii booda mootummaan wal barbaadanii hidhaan biyya tanaa hidhaan Yaman hidhaa baddu. Hidhaan Yaman Goontaanamoo jaaniin. Duuba yoo akkana taane nuufi heewaanni tokkuma qaba. Nuufi horiin nuufi bineensonni tokkuma jechuu bara. Alagaadhaan wal barbaadanii kana wal qabsiisuun hanga yoon. Mee haati mana isaa akkatti boochuu daawwadhaatii mee walitti deebina garaan na dadhabee akkuma itti boochu waan isin jettu waliin dhageeffanneeti walitti deebina ammaas hordoftootaa fi kabajamtoota. Garuu kan yaadni na cinquu jiru isaan dukkana keessa nyaatanii isa qofan na arsu jira fakkii akkamitti godhaan waan gubu wallaahi wallaahi. Miskiinni jiraachuu hin danda'u jechuudha. Miskiinni dalagatee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Miskiinni dhugaa dubbatee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Akkasumas kan nyaanni kan dhugaan dhuunte jechuudha. Kan kijibaa malee kan dhugaan dalagamtu kan dhugaan deeman dhistee hin jirtu yoo hundi kan kijibaan deemantu nama baasu jira jechuudha. Garuu nama abaasu malee ammaaf akira dhugaatu dhugaa baasa. Yoolanteen kan wajjin nyaattanii kan wajjin dhugdan jechuudha. Garuu akkanatti yaadu. Jaarsa kismata akkaataa akiratti aboo malee dukkana keessaan aboo malee akiratti hin argattu asiin jedhu. Kan amma akkanumatti gijibaan mallaqa nyaachistuu barattanii saadaa tiyyallee atillee jabaadhu anis jira jaarsa keetillee homaa yaaddiinii siin jedha riyoon isaallee hima jiranii. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkana waliin jirre biyya namaa keessatti hanga yoomii nuti sammuun banannu. Ilmaan biraa jaarsa keenyarraa qabanii bakka itti hidhan hin beeku jettee boochi akkanatti ijoolleen galgalaa ganama mee baabaan keenya jedhanii na gaafatanii bakka isaan geessan hin beekne mana dachee jalatti hidhan mumkin jechuu jirti. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya mee nurra laalee naanuu jajinaa rabbi nurra haa gootu waan biraan jedhu rabbummaa nurra haa gootu teenye kana. Takkanaati kabajamtootaa fi hordoftoota keenya du'aa godhaa fi mee manguddoo dhabaniiti manguddoo isaan adda addaan baaftu hoggaan dhaga'u xusxusii shugguxiidha itti baafatee jira. Biyya namaa keessa shugguxii bitachuu maaltu ga'een ablee wal barbaatu maaltu fide dhimma gatta'anii fixatanii dhimma isaan kun waliif fidiyoo taate. Takkanaati mataa isin bakka isin osoo waan adda addaa qabannee dhufnuuti nuun ifatinaadha. Guyyaarraa waan akkanaa isinii dhiyeessaa deemnaa. Obboleeyyiin keenya qaqqaalii wallaahi teenyatuun nama dhibdii intaltii hoggaa boochee hedduu nama marartii dhalaan takkanaati galatuumaa
nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadhaadha. Du'aa isinuuf godhaa fi rabbi hidhaarra haa baasu. Yoo ho'eef dhagayuu ta'e dhaamsiniin ansii dhaamu obboleessa kiyyaatti jara kana hiisise. Baasi jedhee manguddoo Oromootiin fixadha. Dhageesse shabeellee dhaamsa kanaan sii dhaama. Miciyyoon ta'e xiqqishoon akkasiin jettu hin gorre hoggaa ibsi cinaa teessee siyaasessitu. Hin qaanfattu xiqqishoollee hoggaa jara hiisistee jara wajjin nyaatte namni kanuma wajjin nyaataniitu bada ja'anii. Akkasii yoo gadi hin baafne nutis gabbaanee tarkaanfii fudhannaa tana beeki. Takkasiiti. Egaa Oromootiyya hangaan viidiyoo biraa waraabballee isinitti deebi'u nagaan naaf jiraadhaa horaa bulaa nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadhaa.